Fira moana kaba kasaba tukan jijjiirama dhuma zabani. Hojiittan jijjiiraa. Ogummaa kana. Ogummaa kana ooni kasaba jijjiire. Hojjedhee mul'inaa qabaa jedhani. Haga fi qaluu jammare. Maal jedhee sitti mare? Maal jedhee sitti? Amma garuu iddoo hojii kanatti hin jalqabdanii booddee hojiin ishee hojii mataatii haftee jechuudha. Haftee bakka. Garuu akkami namoonni maal sin jedhani amma yeroo isin qaltanii sin galateeffatu moo akkami sin komatu moo? Na galateeffatu. Haga amma nama na galateeffatu malee bilbila koo narraa fudhatee annaa dabalu malee haga amma kan na balaaleffatu agarre. Iddoo tokkotti musliima ta'ee kiristaana ta'ee bilbila koo qabataniiti. Bilbila koo narraa amma hojii kana keessatti kan musliimas kan kiristaanas qaluun hin danda'ama? Ablee jira. Ablee jira. Ablee sadiitu jira lashaan fakkaatu. Okay. Ablee sadiitu. Na abbaatu jalqabate. Hin qabatu. Bismillaahi baarakataa. Foon baarakataa gafafee lafa kaayee fi foon isaa lafa kaayee deemee jira. Sini homaa sanirratti dhiibbaan qabu. Hooma tokko. Hojjaan. Hanan duratti qalee fi dhufee jiru. Wallooyye. Musliima. Sidaama. Sidaama wallooyye heere. Inni biyya doktora heere inni biyya laaluu dhufe. Amma reetti hin bitatanii wajjinan galee. Inni qorra'ee ani irraan gafafee fi billitii baatee biraan. Waallee irraan qabmanne sin? Waa addee kunuure amantii kiyyaa miti akkama godhare. Qaluu fi malee. Waa takka. Qalee fi lafa kaayee fi bareechisee. Kan taaksii jedhee ittiin waa xammaree birii fudhan. Taaksii dheereedha. Shaggaadha. Gaariidha innaan. Hojiin isaa garuu akkamiin awwaaxxaamoo akkamiin bu'aadha qabamoo? Bu'aa hin qabu. Hojii biraa qabdu moo ammas kan maan jireenya keessan marratan? Lakkan qabu hojii biraa. Maal hojjettanime? Ani baadiyyaadha lafan qabaa. Xaafii nan oomishaa, qamadii nan oomishaa. Amataatti haga kumtaala 40-30 nan oomishaa. Naannoo kamii keessan? Karaa Asallaati. Ahaa. Garuu Asallama dhuftanii hojii kana hojjettanii Finfinneetti? Amma qixxee kennitanii dhuftan moo? Qotee tan dhufu haa bulu. Dhugaa? Yeroo qonnaan qottanii? Makiinadhaan qonnaa. Inni ramsiifnaa. Makiinadhaan qonnuu makiinaa hanaamni makiinaa. Gaariidha. Amma yeroo kana kan hojjettanii yeroo hojii hin qabnetti jechuudha amma gala dhuftan. Yeroo qonni jiru yeroo sassaabban jiru. Maasaa kiyyaa. Karaa maasaa kiyyaa tan deema. Karaa maasaa keessan deemtan. Yeroo hojiin hin jirre immoo? Akkanattan hojjettee. Amma meeqa cuftanii amma ji'aan kana? Meeqa cuftu ji'aan? Gurba? Tokko isaa ji'aammoo. Kennaa soomni hin jirre. Akka 5,000 naan jedhe. Ji'aan? Ji'aan. Kennaa soomni immoo jidduun hin jiraate. Akkana kuma takka. Ji'atti moo? Maal guyyaattu baay'ee hojjettanii akkamitti ta'a? Sooma keenya qalatu. Namni hin qalu? Sooma keecha. Kan musliimaa kee amma hin qalama. Kan musliimaa bichaadha. Barrooti pheenxee ta'a. Barrooti amantii pheenxee. Dubartii deessifaa faggaa qalan malee. Hin qalanii bakka kuma takka yoo argannaani. Kataan shaggaa. Hin geechishan? Sooma keessa. Maal isin dhibee maal qabdan? Silaa qonna qabdanii? Qonna nan qabaa. Hojiin kun hojii dabalataati isiniif? Hojii dabalataati qonna nan qabaa. Nan oomisha. Nan oomisha. Hojii dabalataati. Ijoollee hin qabdu? Qaba. As magaalaa Finfinneedha moo baadiyyaadha? Magaalaa Finfinneedha. Akkana ta'e. Ammoo kee kana qaamuchaa. Ammoo mucaa kana. Ammuma kooma. Hin barataa? Hin barata. Ammoo kana aggaa? Ammoo kana. Ammoo obboleessa keenya? Urmii 22 gookee kana qaba. Bakka tokkuma kaanu. Urmii 22. Innuun qalakaa yoo arge? Hin barsiifne malee hin qabu. Inni barata. Eessaa barata? Biyya bakka bu'an. Adaamaa barata. Yuunivarsiitii moo? Yuunivarsiitii Adaamaa. Waggaa meeqa? Cimtaniittu isin? Hin barata. Waggaa meeqa fa'aa baratan? Karaa waggaa meeqa jiree kana waggaa 8 naaf. 8 moo 3? 8. Maal barataa? Kana waggaa 8 naaf.
Maali barumsisaa? Doktore. Doktera. Sirriidha. Kantinii barataa jechuudha. Meedisinii. Doktore. Barattani moo isin akkam? Ani baradheenis. Baradheenis. Hagam barattan? Haga kutaa afurii baradhe. Homaan jettani kaa? Waan jedhu. Hin barreessitu hin dubbistu? Akka fedhe. Afaan Oromoo kana moo afaan Amaariff? Amaara. Oromiffan danda'u. Maal taatani mee isin? Oromiffan danda'u. Waan Amaaranyaa. Isheen sin hin dabartu? Akka gaazexanyaa jettanii. Na dabartu. Oromiffan hin danda'u. Mee akkamittiin nu argitan nun har'a? Isin kana gabaa keessa deemu isinitti dhufe. Isinitti dhufee maarree isin wajjin haasofnaani. Gatiilee nutti mi'eessitanii walta karaa akkaraa turre? Haalli kee jenda sanee. Achumaan isinitti dhagaa jedha. Jettanii naan galtu maarree kun hojii har'a hin jira laal kun. Nuunillee nu barsiistu gara fuulduratti. Gammarree homaa rakkoon hin jiru. Rakkin hin jiru. Maal silaa dur hin barre dulluma keessa barraa nu silaa otoo dur baruu nurra ture. Eegitee xiqqishummaa. Ani ennaa hagamujaa kana hamma kanaayyuu hin gahu. Taphaan jaala ciffiraan jaala. Nan caffane iddoo mana sargii fuudhanii naan deeman. Achumatti qaluu jalqabdan? Achumatti qala bakka qalee nyaachisa warra sargii. Hin nyaattanis? Nan nyaadhas. Aqimii hortan achumaan? Achumaan bakka magaalaan gal. Magaalaa hoggaan galu warri magaalaa ofiin qalate. Manumatti isin gashee. Sooressi. Hin qalchiisa malee hin qalatu. Isinis hojii mattanii tumaan bartanii? Tuma akka hojii kiyyee qabadhee jammaree. Amma kun waan hin jiraatu. Amma jaallattanis jibbitanis hojjettanii bakka? Kan waan hin jiraatu. Garuu waan guddaan hojiin hojiidha. Namni tattaaffatee hojjetate carraaqqatee buluutu irra jira. Umuriin keessa meeqa ta'a ammas? 47. Ganaadha kaasin? Durbayyuu argattan hin dhiistan? Argamteemu. Silaa guyyaatti foon nyaattan akkamitti dhiistan? Waan nyaatichaati. Innaa soomni hin jirre waan nyaatichaa amaartonni faanti namaan laannee miti. Naa isii qucci bari naa. Nyaadhaa jedhuun? Nyaadhaa ati amaartan taatu nuti nama nyaachifti. Amaartonni cawaadha nama nyaachifti. Akkasumatti kaa. Amma mee waan an jedhu ani waan gabaabaa tokko sin gaafadha. Uummanni kun amma hojiin hin jiru jedha namni baay'een. Amma kanammoo otoo hojjedhaadhaan namni baay'een kanas beeku fakkeenyaaf anumaan otoo fudhattanii anillee ogummaa biraan qaba malee kana otoo hojjedhu naan jettan hin beeku ammaani. Maal jettan ijoollee teennaan waanuma akkamii babbaradhaa waan akkamii hojjedhaattani? Egaa kan hin beekne akka hin beeknetti Rabbi waan na horsun hin dhabu. Waaqayyo eega uume. Waan nama laatu sin dhabu waan itti nama jiraachisu waan itti nama horsun hin dhabu. Ani yeroo dhiyoo keessa dura argadheetan gisee ijoollummaa kiyyaa argadheetan deebi'ee immoo guyyaa keessa dhabe. Dhabee hiyyoomee waan biraa ta'e biyyaa badeen maal jedhasitti biyyaa badeen fagaadhe amma. Idaa namni yoo argatee dhabe ofitti dhaala. Biyyaa badeen bakka joornaataa birii 20 fa'aa birii 15 fa'aa birii 50 fa'aa hojjechaa ture. Yoo hojjechaa ture qanii isaanii. Amma sigee jedheetu immoo waaqayyo achi na baase. Iddoo akkasii ta'e na baase. Yoo sigee jedhee na baase. Bishooftuun gara. Bishooftuu waggaan gara. Haaftaa'umatu olii gadi naari. Harri birrii qaba. Yaa waaqayyo kana keessaa na baase yoo ta'u waaqatti bo'uu na baase san keessaas. Kan keessaas na baase. Horii ombaa afaan oofa najii gabaadhaa gara katamaadhaa. Gabaa gara gabaa warra ulfaandaa horii qalqan. Warra mana foonii kana faafan horii oofu. Oofee horii jalaa hiikkatee addaan kaata. Horumaa olii gadi kaachaa oola. Hamata faguusan kalaqanii qabee doomaan argate. Maaloo maana uumte. Egaa kan uumte maaloo makkaas naaf qaayyaatu maaloo naffattanii jedhan nan kadhadha. Kadhadhee kan ta'an. Kana hunda keessaa hunan bahee. Carraaqqattanii ma baatan? Biyya carraaqqa kan dhuma na baasee dhatti. Anis naffattan jabaadhe.
Waaqayyo si na baasa. Garuu carraaqachuunis waan guddaadha. Carraaqachuu waan guddaadha. Nan carraaqe. Zabanyinnatiin galammoo. Zabanyinnatii hoggaan galu. Barrii gandaa ta'e. Abbaan qabeenyaa nagumaa rafaan baree irratti qorru na nyaachaa bula. Haga si maal jedhe sitti mare. Ta'ee qanii kaane. Si ga'e naan jedheen Waaqayyo keessaa na baasee. Amma nagaa na'u lafa koo qotadhee lafa koo irraa oomishee hanga kumtaala 30 hanga kumtaala 40 oomishee 50 60 birasiin oomishee gurguradhee baankii galfadhaa. Waaqayyo galannaa ta'uu jedhan galateeffachuu qaba. Sinillee galatooma. Galateeffadhee. Guyyaa gaarii isiniin jenneerra. Yeroo biraas immoo haaluma kana wal agarra isinii bilbila keessan illee fudhanna. Galatoomaa jenneerra nullee.